Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa warroonni mana kanaaf haaraa taatanii chaanala kana sabiskiraayib, sheer, laayik gochuun eegala isiniin jedha. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii sheer, laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechaadha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qabaa jechaadha. Egaa akkuma beekamu chaanala kanarratti guyyaa hundayyuu jijjiirraa maallaqaa karaa ethio blak maarkeetti akkasumas karaa baankiitiin illee qabadee dhufaa jechuudha. Guyyaa hundayyuu egaa akkuma beekamu karaa ethio blak maarkeettiin biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo baankota dhaqa jareen qabadee dhufaa jechuudha. Baankonni maaliif wal fakkaataa miti waan ta'eef jechuudha. Baankonni hundumtuu wal fakkaataa miti jechuudha. Kan baankii Awaash, kan baankii Daldala Itoophiyaa hundumtuu garaagarummaa qabu. Maallaqi sharafannaa isaanii yookaan jijjiirannaa isaanii hundumtuu garaagaraa jechuudha. Garaagara tokko miti jechuudha. Kanaaf baankota akka jareen qabadee dhufaa jechuudha. Ethio blak maarkeetti garuu biyyootuma 20 guyyaa har'aa qabadee dhufaa jechaadha. Egaa guyyaa kallee karaa baankiitiin baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadee dhufe. Guyyaa har'aa immoo baankii gajareen baankii Hawaashiin biyyoota 5 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin guyyaa har'aa biyyoota 5 qabadee dhufe jechuudha. Akkuma beekamu karaa Ethio blak maarkeettiin biyyoota 20, karaa baankii Hawaashiin immoo biyyoota 5 qabadee dhufe jira jechuudha. Egaa guyyaa har'aa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomarri haala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Baareen dinaara, Kuweet dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Paawundi sterlingii, Kooroonaa, Yuuroo, Iswiis birankii, Turkii liiree fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Salphumatti biyyoota 20 jechuudha karaa Ethio blak maarkeettiin. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii Hawaashiin egaa akkuma dubbadhee guyyaa kalee immoo baankii hojii gamtaa Oromiyaa ture. Guyyaa irraa baankii Hawaashiin biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroodha jechuudha. Biyyoota 5 jechuudha. Egaa salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarii irraa ka'a. Guyyaa har'aarra akkasuma Ameerikaa doolaarii irraa ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa irraa karaa Ethio blak maarkeettiin jechaadha. Birii 100 fi birii 82 fi saantiba 17 jechuudha. Karaa Ethio blak maarkeetti yookaan gabaa gurraachaa jechaadha. Ragaa faana immoo fuuldura irra kaa'een jira waan ta'eef ilaalladha jechaadha. Sa'aatiin itti barreesse guyyaa meeqa irraa ka'ee hin jira jechuudha. Iskiriinshuutiin fuuldura irra kaa'een jira waan ta'eef ilaaluu dandeessu jechuudha. Ameerikaa doolaarii karaa Ethio blak maarkeettiin guyyaa har'aa jechuudha. Kan akkasuma dhifama akkasuma immoo doolaarii Ameerikaa tokko guyyaa irraa karaa baankii Hawaashiin birii 100 fi birii 57 fi saantiba 50 yookaan shilingiidha jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa Ethio blak maarkeettiin guyyaa irraa birii 100 fi birii 28 fi saantiba 03. Awustiraaliyaa doolaariin karaa Ethio blak maarkeettiin birii 100 birii 25 fi saantiba 58. Hoomarri haalli karaa Ethio blak maarkeettiin birii 400 fi birii 73 fi saantiba 79. Kan itti aanu Duubaa dirhaamin karaa Ethio blak maarkeettiin guyyaa har'aa birii 49 fi saantiba 60 jechuudha. Karaa Ethio blak maarkeettiin jechaadha. Kanas iskiriinii fuuldurarra kaa'een jira waan ta'eef ilaaluu dandeessu jechuudha. Sa'aatii meeqatti akkam barreesse guyyaa meeqa akka ta'e fuuldurarraa argachuu hin dandeessu jechuudha. Iskiriinii fuuldurarra kaa'een jira waan ta'eef jechaadha. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamin tokko jechaadha. Karaa baankii Hawaashiin jechaadha. Birii 44 fi saantiba 16. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa Ethio blak maarkeettiin birii 48 fi saantiba 48 jechaadha. Kanallee iskiriinii fuuldurarra kaa'een jira jechuudha. Ilaaluu dandeessu. Salphumatti kan biyyoota 3 guyyaa irraa ragaadhaaf fuuldura kaa'een jira jechuudha. Kan Ameerikaa doolaarii, kan Duubaa dirhaama, kan Saawud Arabiyaa riyaala fuuldura laalladhaa isin jechuudha. Warroonni biyyoota kana keessa jirtan jechuudha. Salphumatti kana jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli immoo jechaadha. Karaa baankii Hawaashiin birii 43 fi saantiba 22 jechuudha. Karaa baankii Hawaashiin Saawud Arabiyaa riyaali tokko jechuudha. Kan itti aanu Baareen dinaarri karaa Ethio blak maarkeettiin birii 400 fi birii 82 fi saantiba 94. Kuweet dinaarri karaa Ethio blak maarkeettiin birii 500 fi birii 89 fi saantiba 07. Joordaan dinaarri karaa Ethio blak maarkeettiin birii 200 fi birii 56 fi saantiba 98. Kan itti aanu dhiifama kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yuwaaniin karaa Ethio blak maarkeetti .com yookaan gabaa gurraachaan birii
26 fi saantiba 78. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo Black Markettiin birrii 200 fi birrii 40 fi saantiba 30 jechuudha. Paawundiin guyyaarra karaa Itiyoo Black Markettiin jechaadha. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin karaa baankii Awaashiin birrii 200 fi birrii 10 fi saantiba 34. Koronaan karaa Itiyoo Black Markettiin birrii 18 fi saantiba 65. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Black Markettiin birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 85. Akkasuma yuuroon tokko karaa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 85 fi saantiba 32. Kan itti aanu Swiss Bankidha. Swiss Bankiin karaa Itiyoo Black Markettiin birrii 200 fi birrii 24 fi saantiba 48. Turkii liireen karaa Itiyoo Black Markettiin birrii 3 fi saantiba 90. Egyptian paawundiin tokko yookaan birrii Egyptii tokko karaa Itiyoo Black Markettiin birrii 3 fi saantiba 67. Kan itti aanu Israa'el shekeliin karaa Itiyoo Black Markettiin birrii 60 fi saantiba 98. Yemen rihaalli karaa Itiyoo Black Markettiin 0 saantiba 76. Hindi ruupiin karaa Itiyoo Black Markettiin birrii 1 fi saantiba 92. Paakistaan ruupiin karaa Itiyoo Black Markettiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Black Markettii yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 kana fakkaatu. Akkasuma karaa baankiitiin akkuma jedhamu baankota keessan guyyaarra baankii Hawaashiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Egaa gabaabumatti karaa Itiyoo Black Markettiin ragaadhaaf biyyoota 3 iskiriinii fuulduraa lakkaa'een jira. Achirraa laalaa sinin jedha. Kunillee maaliif kun biyyoota 20 hundasaa iskiriinshuut godhee gaafa nasirra kaa'u waliin ga'u jechaadha. Fuula onnoo jechaadha. Kanaaf salphumatti kan biyyoota 3 kan Ameerikaa doolaarii, kan Saawud Arabiyaa riyaalii fi kan Duubaa dirhaamii iskiriinii fuuldurarra laalladha jechaadha. Ragaa faanaa jechaadha. Kan biraa immoo jechaadha warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libnaan jirta. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan Libnaan illee akkasuma birriin biyya Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin Beerut immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaaf isinillee birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu. Doolaariin hedduutu jiru. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhanii jedhan maqaan isaanii hin illee hedduutu jiru jechuudha. Kanaafuu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libnaan jirtan salphumatti birrii biyya sana osoo hin taane Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itiyoo Black Markettiin guyyaa har'aa herreeggattanii birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 17 herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Malee salphumatti birrii biyya sana hin ta'u jechuudha. Ragaas ammoo fuuldurarra iskiriinirraa laaluu dandeessu jechuudha. Ogguma ol seentanii jechuudha. Immoo karaa baankiitiin immoo yoo argattan baankii Hawaashiin immoo yoo argattan warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libnaan jechaadha. Ameerikaa doolarii tokko guyyaarraa baankii Hawaashiin birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 50 yookaan shilingiidha jechuudha. Saantiba 50 yookaan shilingii tokkumaa jechuudha. Shilingii saantiba 50 jedhama jechuudha. Gara biraatiin jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga nuti deemnutti nagaan naaf tura.